Gamee akkam nagaa keeti yeroo tokko si barbaadeen ture. Nagaa kooti akkam naguma na barbaadde moo? Nagumaan yeroo darbee hireef gumiin hariiroo jaalalaa akka eegalan sitti himeen ture miti. Iyyee maalidha ree? Kanaafiyyuu hireen gumiidhaan kana booda hariiroo tokko yoo waliin hin qabnu jetteettiin. Edaa isallee dhageera. Maal? Iyyee dhageera. Garuu gaazexeessaa dadhabaa akkana gootee siif galeera. Akkamitti? Waan hundumaa dursitee dhageesse ka. Yeroon fiigaa sitti himuuf dhufu ati dursitee waan hundumaa dhageesseetta ka. Utuu argitee gammee ani immoo waan hin taane dubbadheen oduu balleessidee baay'ee dhiphachaan ture. Dhugaa dubbachuuf ammallee hariiroon isaanii adda citeera jedhee guutummaan guutuutti dubbachuuf baay'ee natti ulfaate. Garuu immoo waan kana dhageef xiqqoo tasgabbaa'eera. Inni illee haa ta'u gammee wanti guddaan ariitii koodhaan isin gidduutti wanti tokko uumamuu dhiisuu isaati. Atis immoo amma akka dhiphachaa turte baay'ee naaf gala. Ati garuu nama baay'ee gaariidha. Miira namaas immoo sirriitti hubatta. Akka obboleessa keessa namiti. Dinqisiifannaa keef baay'ee galatoomii gamme. Garuu bargumiinis nama hamaa ta'e miti. Hiree irratti maaltu akka sadhee hin beeku malee dur takkaa mala akkasiyyuu hin qabu. Jaalalli namaa fudhachuu caalaa wanti gadheen kana caalu jira moo? Bakka kee bu'ee yeroo yaadu gamme dhugaa qabdaati. Wanti siin soomne yoo jiraate immoo gumiin balleessaa cimaa hojjeteera. Dhugumatti kun taatee yeroo ta'edha malee gumiin tasumaayyuu amala akkasii hin qabu. Kun immoo dhugaa waaqni beekudha. Garuu gamme yeroon akkasitti sitti haasa'u waan obboleessa kootiif loogu sitti fakkaachuu danda'a. Ilaalchi keessan baay'ee nama ajaa'iba. Isin lachuu amala faallaa waliif ta'e qabdu. Inni jaalallee koo fudhachuuf ati immoo hamilee koo eeguuf fageenyis hin deemtan baay'ee na ajaa'iba. Garaanaadhaa burreedha kan jedhan kanumaaf ta'a laata? Manisin jadi sekarang. Fayyaadha? Itti walbari yoomii jedhama. Eliyaas jedhama. Bagana gaadhafte. Bagana gaadhafte. Obboleessa koo jechuu dandeessa. Sirriitti kunuunsiin. Yoomii maatiidha. Sodaatiin akka mana keetti ilaaluu dandeessa. Tole. Tole egaa yeroo firii ta'u dhufee isin bira wajjin tole achumaanis immoo ogummaa bara. Tole urjii. Homaa yaaddee sanuu nama kee ta'eemo. Galatoo. Rakkoon kun. Tole. Annan deemu. Yeroo gaarii qabaadhu tole. Siifis yeroo gaarii siif haa ta'u. Galatoo. Urjii. Baay'ee galatoo. Rakkoon qabu waadaa siif galiin ture bara. Kun dirqama koodha. Tole. Jabaadhu tole yoomii. Tole. Galatoo.
Urjii. Maka obboleettii ko. Waan tokko si rakkisuu barbaadeen ture. Maal ture? Dorgommii mana puulii bor galgala adeemsifama. Galgala? Maaliif? Dorgommicha kan qopheesse jirraadhaaf gammeedha. Haala adda ta'een dabarsuu barbaadaniiti. Osoo tole naaf jettee naaf eeyyamtee deemi baay'ee natti tola. Amma meeqatti dhiisifattu jechuudha? Hin eekamta jedheeti malee buluu dandeenya bar. Kanaafuu hiriyaa koo hawwii bira buluu nan danda'a. Giifti. Amalli kee jijjiiramee si arguu kootti baay'ee gammadeera. Akkasumas immoo akka kanatti jijjiiramuun kee na ajaa'ibsiiseera. Inumaayyuu na eeyyamsiisuun kee immoo waan addaati. Otoo argitee miirri tasgabbii fi qajeelummaan kee akkam akka bareedu. Kanaafuu naaf eeyyamteetta? Akka kanatti qophooftee akkamitti siif hin eeyyamu? Siif eeyyameera. Galatoome obboleettii ko. Akka hin qabu obboleettii ko. Maal naan jettere? Baay'ee ulfaata bareeree. Ati umurii kee kanatti amma isaatii kanatti ala ture jedhee si eeyyamuun baay'ee ulfaata bare. Kanaan dura waan akkasii si eeyyamsiiseen beeku bara. Isa ilaalcha keessa galchee tole. Kanaaf har'aas fi eeyyameera. Galatoome. Homaa miti. Garuu lammaffaa akkatti hin deemine waan akkasii kana. Tokkicha naaf eeyyamameera jettee sababa biraa uumtee yeroo biraa akka nan gaafanne. Lammatatti hin deebi'u. Kuniyyuu dirqama natti taanaan dorgommicha hordofuu waan hin qabuuf. Ati immoo deddeennaan dhiisuu nan danda'a. Garaa nama nyaachuu watti beekta. Hundaafuu raayidiidhaan kottu. Yeroo achi baatutti taaksiin dhufa akka hin jenne tole. Raayidiidhaan dhufa. Gammee waliin. Gammee nama manatti sin geggeessan naan jedheera. Haa ta'u akkas taanaan. Nagaan buli. Jedhi nagaan buli. Waan tokko sitti muufii ni qophooftee? Waan karaa kee dhufu kamiyyuu dhaga'uudhaaf yeroo hundumaa qophiidha. Boru affeerraa irbaataa. Dhiiseera. Hafeera akkanaan hin jenne. Lakki akkas jechuuf miti. Wal dorgommiin puulii boru galgala waan xumuramuuf giiftiin na eeyyamsiisteetti. Kana qofa miti. Achumaanis immoo hiriyaa ishee bira bulti. Akkas naan jetture. Ani immoo naaf hin mijatu guyyaa biraatti darbeera naan jettan see. Isa immoo hireenis akka dhiisifattee dhuftu natti himteetti. Ani immoo giiftii waan jirtuuf iyyuu akkam goona jedhee baay'ee yaaddeen ture. Walirra bu'uunsa baay'ee nama ajaa'iba. Kanaafuu boru waan karoora keenyaa hundumaa ijaa baana jechuudha. Anis qofaatti wal arguu keenyatti natti toleera. Waan garaa keenya haasa'uudhaaf namni jiraachuu dhiisuunsa baay'ee gaariidha. Dhugaadha. Egaa nama boriin waa taasisu. Nagaan naaf buli. Tole. Nagaan naaf buli giiftii koo. Jaalallee beekaa durii. Amma harka koo keessa galuuf jirta. Urji, amma yeroo lammaffaaf moomuuf jirtamu? Akkam bultan? Barsiistuun Ingiliffaa keessan jijjiirraadhaan bakka biraa waan deemteef kana booda Ingiliffa kan sin barsiisu anadha jechuudha. Ijoollee tokko duukaa karaa biraatiin wal beeknus attendaansii waamuun dirqama waan ta'eef maqaan sin waama. Abdii? Jira. Boonaa? Jira. Boontuu? Jira. Gamme? Hin jiru barsiistu. Giftii? Jira. Hiree? Jira.
Gumii. Gumii. Hin dhufne barsiistu. Gurmuu. Jira. Jirraa. Jira barsiistu. Milkii. Jira. Gumiif gammeen eessa deeman? Har'a garuu barataan baay'ees hin jiru. Jettee kilaasii ooltee mana puulii irra naannootti kaatee? Ati hoo bakka kana maal gochuu dhufte? Ani illee barnootatti akkan cimaa ta'e beekta. Qabxii barattoonni ciccimoo fidan fiduufis taanaan kilaasii galuun nan barbaachisu. Egaan immoo bu'aa jireenya kootii argachuuf hannamaa jira. Bu'aan jireenya keetii dorgommiidhaan kan safaramu jalqaba irratti si jalaa kufe. Maalidha gumiin sodaatte moo? Jedhi rakkoon qabu dhugaa isaanitti. Sodaatteetta taanaan zeeroodhaan siif mo'atamuu nan danda'a. Maaliif qofaatesse? Giftiin eegaa jira. Giftii moo hiree? Giftii ishee waliin qormaataaf qophaa'aa jira. Gaafa ishee waliin qo'adhu sirriitti naaf gala. Ishee amantee moo? Giftiin bara akka durii miti. Amma baay'ee jijjiiramteetti. Hin gowwoomin. Amalli ishee faana guddatee hirriba malee badeen badu. Na amani. Sababa qo'annaa kanaan siifi hiree gidduutti shakkii wayimuu barbaaddeeti. Waan hundaaf of eeggadhu. Bineensi bosonaa tokko tokko amma waan barbaadan argatanitti waan madaqan fakkaatu. Yeroo qo'annaa gaarii siif haa ta'u. Maal siin jetti? Callisteeti. Ammas akkuma durrisiiseeti giftiin amalli ishee gaarii miti maal naan jechaa turte. Ani garuu badaas itti namanne. Amma ishee dhiisi haa dubbisnu. Taphas akkasiis eegaltee baay'ee gaariidha. Kan eenyu akka caalu laalla. Maal naan jette? Ganama maaliif hafte siin jechaa ture bara. Barsiistuu hawwiin kanaan booda Ingiliffaan barsiisti. Maaliif hafte jettee si gaafataa turte. Dhugaamu maal jette ree? Homaayyuu akkas mara waan dubbatte hin qabdu. Atis gumiinis hin jirta waan ta'eef eessa deemani jettee si'a tokko sin gaafatte. Irra deddeebitee sin hin gaafanne.
Waa jijjiirrachuun kun siif hin galu? Na jibbiteetii hire. Eeyyee si jibbeera. Hire ija koo keessa laaliitii lammaffaa dhaaba kee hin ga'u. Si jibbeera naan jedhi ija koo keessa laalaa natti himi. Anis lammaffaa sin gaafadhu. Na dhukkubsite bara. Natti himi. Si jibbeera naan jedhu. Akka akkas hin taane sirriitti beekta. Garuu anaaf osoo hin beekin hariiroo hin taane keessa galle. Kanaafiyyuu dhaabuu qabna. Ansi dhiisiitii ofii koyyuu nama nu. Argaan kee anaaf dadhabina kooti. Yeroo si argu akkan si mo'amu nan beeka. Haasaan kee hundumtuu nan booji'a. Walumaa galatti amman si arguuf si waliin haasa'utti miira mo'achuu hin dandeenye tokkoon hin mo'atamu. Kanaaf jeeqamurraan sirraa fagaachuuf ladhi. Maaloo na hubadhu. Yoo mata illee dorgommii galgalaaf carraa gaarii naan hin jettu. Wanti guddaan miiratti naaf qabdu baruu kooti. Inni kaan carraaqii koodha. Seenaa. Nagaan mana kanaaf haa ta'u. Nagaan siif haa ta'u. Deebii akkam namatti toludha maaloo. Pirootokoolii akkuma ajajametti garuu immoo tooksiidoo miti. Garuu akkuma siin jedhe VAT'dhaan dhufte miti? Maarree akkuma tanaan jettetti koodiin lakkoofsa gabatee isaatiis 2. Eegdonnii fi konkolaachisaan immoo achuma konkolaataa keessa jiru. Urgooftuu dibatteetta? Innis akkuma ajajametti guujii dhageefti duree koo. Akka gaariitti ajajamteettaa jechuudha. Siin ajajamuun carroomuu guddaadha. Toleeka. Marbaataa nyaannu? Tole egaa taphni keenya mata dureen isaa ispoortiin hiriyummaa keenyaaf jedhu adeemsifamaa ture amma sadarkaa dhumaarra ga'eera. Tole egaa wal dorgommiin keenya mata dureen isaa ispoortiin hiriyummaa keenyaaf jedhu haala gaariidhaan adeemsifamaa ture amma sadarkaa xumuraarra ga'eera. Kanaaf dorgomtoota lamaan kan sadarkaa xumuraatiif ga'an gammii fi gumii asitti naaf simadhaa. Abbaa manaadhaa fi sanyii ofii deeggaruun ulfaatu miti. Waaqayyo jajjabina isaa siif haa kennu. Kan biraa maalan jechuu danda'a? Akkuma beekamu aga sadarkaa kanaatti dorgommiin keenya tapha istiriit booliidhaan taphatamaa ture. Amma garuu tapha 8 booliitu taphatama jechuudha. Lamaan keessanuu seera 8 boolii kan beektan yoo ta'u garuu gabaabsee si yaadachiisuudhaaf tole egaa akkuma asirratti argaa jirtan lakkoofsa 8 alatti kubbaawwan istiraayipii 7 fi soolidii 7tu jiru. Kana jechuun namni rukuttaa jalqabaatiin soolidii galche taphni isaa aga xumuraatti soolidii ta'a jechuudha. Akkasuma immoo namni rukuttaa jalqabaatiin istiraayipii galche aga taphichi xumuramutti taphni isaa istiraayipii ta'a jechuudha. Seerri inni biraan immoo osoo kubbaawwan keessan galchitan hin xumurin tasuma lakkoofsa 8 galchuu qabdan. Lakkoofsa 8 kan galchuu qabdan kubbaawwan keessan galchitan erga xumurtanii xumuraadhaan kan ta'u qabu. Isiniif galee ifadha. Kanaaf amma taphicha eenyu akka jalqabu lakkoofsan isiniif qaba jechuudha.
Tole lakkoofsa tokko hanga 10 kan jiru gidduu waamaa. 1 6 4 10 5 2 9 Oh, gammiin argateera. Rakkoon qabu. Wanti guddaa eegaluu osoo hin taane xumuruudha. Egaa gammeen soolidii galcheera. Gammeen soolidii yeroo taphatu gumiin immoo istiraappii ta'a jechuudha. Irbaata baay'ee bareedaa ture. Galatoom. Har'a waa'ee kee waan hin beekne tokkon sirriitti bare. Maaliin? Bareedduu fi jabduudhaan alatti immoo ogummaa akka qabduun sirriitti bare. Leelloon kun natti hin baay'anne garuu. Homa suura keessoo harka koo dhiqachuuf jedhee barbaadaa jira. Rakkoon kun qabaan si dhiqachiisa. Tole sammuu. Gammachuu keenya. Cheers. Egaa dorgomtoonni keenya kubbaa 3-3 galchanii kubbaa 4-4 asirratti isaan hafa. Kunis immoo wal dorgommichatti miira addaa uumeera jechuudha. Kanaafuu dursuun eenyutu kubbaawwan afaan galchee lakkoofsa 8 galcha. Kana kan walumaan ilaallu ta'a jechuudha. Tole gumiin lakkoofsa 8 galchuudhaaf kubbaawwan 3 qofatu isaa hafa. Tole ammas gumiin galcheera gara xumuraatti dhiyaachaa jirra. Gumiin taphicha xumuruudhaaf kubbaawwan 2 qofatu isaa hafa jechuudha. Rakkoon qabu bara. Sirrii mata harka keechuu ol kaaseetii rukutiif. Maaliif callistee hin ilaaltu? Miiroo fi to'achuun kun akkami? Ulfaataa miti. Wanti ulfaataan si bira ta'ee jechaan dhaanamuun kooti. Taphichi gara xumuraatti dhiyaachaa jira fakkaata. Gammiin taphicha xumuruudhaaf kubbaawwan 3 qofatu isaa hafa. Ajaa'iba! Ati taphni keen quufamu bara. Otoo na dhandhamte immoo wanti hundi kooyyuu kana caala. Isaan argine isheen argite ragaa habaatu. Maarree akkan argine kan si godhe maali?
Garuu otuma haasofnu miira gammachuu natti dhaga'amaa jiru sitti himuu hin danda'u. Itti hawwiitii akkanaan hin jenne malee. Lakkisiin hin jedhu. Anis bareedduu akka keetiin wal baruutti baay'ee gammadaadha. Jalqaba irratti olmaa keetu akkan si baruu kan na taasise. Inni immoo akkuma oolee buluu miira addaa akkanatti dhaga'amu na taasise. Simbirroonni kocha wal fakkaataa qaban waliin barreessuu jedhama mitiire. Anis erga miirri kun natti dhaga'amu jalqabee oolee bubbuleera. Inumaayyuu kan caalu kilaasii keessa otuma barsiisullee sidha kan fuula koo dura dhufu. Dhugaa dubbachuuf yaada koo keessaa ba'uu diddee. Manas ta'ee, alas ta'ee, iddoo kamiyyuu yoon ta'eyyuu waamuma kee yaada. Garuu guyyaa tokko illee natti himtee hin beektu. Egaa shamarreedha mitiiree sodaa fi saalfiin eessatti hafe jetteetu. Miira kan akkanatti himtuuf kana dura wayinii dhuguu qabna turre. Ta'uu isaati gaa. Ani kan hin jedhu. Nama eegduu qabdaa? Yeroo kanamu homtuun jiru maaliif na gaafatte? Jechuun koo fageenya amma kanaa eenyu dhufe yaaduuchuuf ree? Fageenyicha nama argetu guutuu qaba. Eenyutu duuchinaan jedhe malee sattan guddadhe. Ajaa'iba! Xumura dorgommii kanaatti ilmaamuun baay'ee ulfaata. Dorgomtoonni lamaanuu kokkiitti wal qabanii jiru. Lamaan isaaniitu lakkoofsa 8 bira ga'uudhaaf kubbaa tokkotu isaan hafa. Taphicha irra waan xumuramu fakkaatu. Tokko yeroo galchu tokkos hin galcha. Tokko yeroo dadhabu tokkos hin dadhabu. Gumiin kubbaa jiru galcheera. Kanaaf gumii maaltu saafa lakkoofsa 8 qofatu saafa jechuudha. Isa galchuudhaaf immoo akka galchuudhaaf itti tolutti mijatee jira. Kun waan ajaa'ibaati. Egaa akkuma jalqabarraa kaasee isinitti himaa ture gumiin lakkoofsa 8 galchina taphichi ni xumurama jechuudha. Injifannichis injifannoo gumii ta'a. Kubbaa mijatee jiru gashitee of jajjamu. Hin aariin yoo baay'ate gammeen dorgommiin kun anaaf hiika guddaa qaba. Kanaaf immoo mo'atamee siin jedhu. Amma immoo dorgommichaan si booji'uuf akka ta'e nama hundumaa keessatti haasa'u. Ajaa'iba kun. Sitti meen ture. Wanti guddaan jalqaba osoo hin taane xumuruudha. Kun waan hin eegamnedha. Gumiirra waan tasuma hin eegamnetu ta'e. Boos. Kun dorgomaa tokkorra waan eegamudha jechuun gumiin kubbaa mijatee jiru galchuu dadhabuusaa akkamitti ilaalta? Weel egaa maal sitti fakkaate? Yeroo tokko over confidence'inis baay'ee nama miidhuu danda'a. Ofitti amanamummaa keenyaaf daangaatti kennuu qabna. Argite? Kubbaan waan mijate qofaaf hin galu. Wantoonnis immoo waan sitti dhiyaataniif qofa kan keen ta'an. Tole egaa gammeenis kubbaa fi galcheera. Lamaan isaanii maaltu isaan hafa? Lakkoofsa 8 qofaadha. Otoo akka milkii nama galche hundumaatiif harka rukuttee gaarii ture. Silaa amma kanatti sin ceebba'u. Yeroo namni si tuffatu maaliif siif hin galu? Yeroo namni dhiphatu naaf galanaaf. Baay'ee nama gaddisiisa. Gammeenis lakkoofsa 8 galchuu hin dandeenye. Kanaaf namni jalqaba lakkoofsa 8 galche injifataa ta'a jechuudha. Amma dabareen kan gumiiti. Gumiin dogoggora isaa jalqabaarraa waan sirriitti waa xiyyeeffate fakkaata. Dogoggora isaa sirreessuudhaaf kubbaa jiru sirriitti xiyyeeffannoon ilaalaa jira. Gumiin ammas lakkoofsa 8 galchuu hin dandeenye. Lakkoofsi 8 immoo mijattee afaan boollarra jirti. Amma dabareen kan gammeeti. Gumii yeroo biraaf iyyuu yoo ani jiraachuu baadhe kubbaan mijatee jiru akkamitti akka galu sitti agarsiisa. Barnoota narraa fudhadhu. Waan ajaa'ibaati. Egaa amma gammeen sirriitti of dhaadaa jira. Bu'aa of dhaaduun qabu moo jalqabara? Gumii irraa ilaalleerra. Mitiiree? Gumii dhugaa kee jette. Wanti guddaan jalqabatu hin taane xumuradha. Gammee!
ergansi argee kaasee jechuun ni jedhu dhiirota baay'eedhaan waan jedhameef tariitii yoo siin jedhe soba na jalaa fakkeessuu danda'a. Garuu immoo na amani battalansi argirraa kaasee otoo kan koo taatee jedhee baay'ee nawwaa ture. Anis garuu battalumatti si argee ta'uu baatus adeemsa yeroo keessa siin booji'amuun koo yeroo ni hunda gaanaaf koo. Halkan tokko miti umurii guutuutti osoo wajjin jiraadhee nan gammada. Halkan tokko jechuun toluuf moo? Ta'us sa'aatii kanaan galinaan hin jettu. Amma VAT yaala dhaabdee as jirtutti sitti hin dhiyamu. Machaanii konkolaachisuun balaaf nama saaxila. Har'a bargiiftiin hin jirtu. Ati immoo qophaa kee buluun barree. Dhugaa dubbachuuf otoo iyyuu nan deema jettee sin gadhiisuun ture. Bareedina kana otoon arguu akkamittan nan deema jedha. Tole egaa akkuma daawwachaa turre wal dorgommichi injifannoo gammeetiin xumurameera. Kanaaf hundi keessan miira isinitti dhagahame osoo nuuf ibsitanii natti tola. Waa'ee wal dorgommichaatiifis waa'ee yoomitiifis. Egaa ispoortiin hiriyummaa keenyaaf akkuma jenne dabalatammoo obboleessi keenya fayyaa isaa guutuutti deebi'uudhaaf jennee dorgommii kana akka qopheessinee fi amma immoo miira isinitti dhagahame yoomiidhaaf ibsuu fi akka hin daganne. Kanaafuu miira keessan akka ibsattaniif eenyurraa eegalu? Maal taatan? Maal saalfattu? Tole Saamsoon ati eegali. Yoomii akkasitti fayyaa keetti deebi'uu keetiif baay'ee natti toleera. Gammi tillee baga gammadde. Egaa ani namuma galchee hundumaa kan harka rukutaa ture. Deeggaraa nama hundumaati jechuudha. Gamee baga gammadde. Wal dorgommii qofa osoo hin taane wal morkii hasaasa hedduu keessallee dabarteetta. Yoomii akkasitti si arguuf baay'ee natti toleera. Gamee obboleessa koo injifattus si gammadeera. Baga gammadde. Jirraan itti gaafatamummaa guddaa fudhatee dorgommii akkasii qopheessuu isaatiif galata guddaatu malaaf. Jitu maqaa koo waamuu keef guddaa galatoon. Osoo ati maqaa kiyya waamne ta'e osoo hin waamamin hafiin ture. Anis qopheesseera bara. Tole galatichi siif isaa qaqqabu. Ani kanan dubbachuu barbaadu dorgommii kana akka dorgommii gaaffiif deebii beekee miti kan ammoo hafe. Gamee baga gammadde. Yoomii atis baga fayyite. Ani miira koo gochaanii ibsachuu barbaada. Gochaanii? Ituu dubbannu dhiirri kamuu bakka jaalalleessaa jirtutti injifachuu barbaada. Anis immoo bakka hiriin jirtutti waan ani injifadheef baay'ee natti toleera. Egaa jennee carraadhumaatiif yoomirra geenyerra. Yoomii maaloo? Guyyaa kan arguuf baay'ee eegeera. Dhumarrattis harka koo keessa si galfachuu kootti baay'ee gammadeera. Akkuma siin jedhee miira dubartummaa kun ati ta'eetu malee ati dhiira of duuba ilaala miti. Halkan kun akka hin dagatamnetti waan addaatiin barreessina. Guyyoonni dabarsine hundumtuu halkan itti yaadannu nuuf haa ta'u. Fooliin kee miira namaa qilmiidha. Urgaan kee abaaboo birraa caala namatti tola. Wanti hundi kee nama harkisa. Dhiirummaan kee na booji'eera. Lallaafina qaama keetii arguufan jira. Qaama akkasitti lallaafu argee hin beeku. Ati dhiira yeroo dhiyoo keessatti na injifattedha. Qaamni kee akka isheeta bilchaateeti. Hunduma isaatu ni nyaadhu jedha. Harri maaliidha?
Maal akkasiniin jedhuun beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf oolmaa sinnaaf ooltan ibsuudhaaf jechoota na hanqata. Yeroo namoonni jedhan dhimmicha arbeessuudhaaf waan jedhan natti fakkaata ture. Garuu akkas miti. Dhugaadha. Wantoonni akkasii yeroo nama mudatan jechuunis nama gana. Keessattuu immoo qophii kana fakkaatu anaaf jettanii akka qopheessitan yeroo yaadu miira adda ta'etu natti dhaga'ama. Dhalachuu jechuun jecha qofa akka ta'e akka nu hubadhu na gootan. Hundumti keessanii waanaaf hiriyoota koo miti. Jechuun ammaan booda anaaf isin obboloota kooti. Obbolootan baay'ee isin jaaladhu jechuudha. Milkii, Hireen, Giiftii, Gumii hundumti keessanii waanaaf obboloota koo isin jaaladhuudha. Baay'een isin jaaladha. Baay'ee galatooma isiniin jechuun barbaada. Keessattuu immoo jirraa fi gammee haala adda ta'een isin galateeffachuun barbaada. Baay'ee galatooma. Maaloo dhisi yoomi? Callisi gamme. Miira natti dhaga'ame hundasaa isinitti ibsuun barbaada. Wanti isin naaf gootan isinitti salphaa isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu akkas miti. Anaaf waan guddaa naaf gootan. Waan guddaa waan hin dubbadhee hin fidin naaf gootan. Yeroo namni hundi naganiitti maraateera jedhee namni hundi yeroo na baqateetti isin garuu dhuftanii bakka hin jiru na kaaftanii na jajjabeessitanii har'a akkan ga'u na gootaniitu. Kanaaf baay'een isin jaaladha, baay'een isin galateeffadha. Hiriyummaa keenya kana immoo ija hamaarra Waaqayyo nuuf haa eegu jedha. Galatooma isin jechuudha. Wanta jiru akkan dheessin cabsin. Jedhi na rukuti. Har'a waan barbaade yoo jetti siin sodaadhu. Akkam akkamaa sooftan tala. Jedhi kana rukuti. Laphee koo cabsuu mannaa fuula koo yoomiitii naa wayya. Jedhi na rukuti ka. Sirukutee harka koon sababa. Dhaabbadhu hin xumurre. Mucattiin waan hin taane keessa nan galchine. Eeyyeen anatu korojoo hiree keessatti ashishii kaa'e. Kanaaf iyyuu baga goota kan siin jedhu barbaadde moo maaliifidha kan natti himte? Na dhageessa. Nan hordof hin tole. Kanan taane taanaan waan ati harka keetiin goote barattoota hundumaatti himin akkati mooraa mana barumsaa sanan gallisi godhe. Ati eeggamuuf iyyuurraan kan darbe waan tokko illee hin beektu. Ani garuu kana hunda kanan godhe ibsi argachuuf jedhee. Hin dhageessa. Obboleettii kee wallaanchisuuf qarshisiif kennuu na barbaachisa ture. Kanaaf immoo namichi Dooktar Ibbaa jedhamuun sun waan na ajajee raawwadhe. Waan na ajajee waan raawwadheef immoo maallaqa baay'ee naaf kenna. Ati garuu gowwaa jaalallis ta'e arsaa namni siif kaffale kan siif galu miti. Jiitu maaliif akkas goota jettee inni hin gaafanne? Callistee finiinuu qofa. Callistee nama lolu. Waan biraan beektu. Jedhi kana rukuti. Silas laphee lolaaf ta'u malee jaalalaaf hin qabdu. Ati kan beektu immoo loluu qofa. Jedhi kana rukuti. Maallaan jettee? Dooktar Ibbaa? Eeyyeen Dooktar Ibbaa. Maal isas deemtee rukuchuu barbaadde moo sodaachisuu barbaadde? Cuubee keessa akka jiru yaadaa jirta moo isa akkamitti akka argachuu dandeessu yaadaa jirta?
Ati garuu lola dhiistee yoom waan biraa yaadda? Dookter Hibbaa.